Qabsoo umaanii Oromoo taasisee unuunis bakka nu bu'a. Badhaasaaf beekamtiin Noobeelii nageenyaa Dr. Abiyyi Ahmadiif kennamee jiraattota magaalaa Amboo gammachiiseera. Qaamoleen hawaasaa garaagaraas gammachuu qaban hiriiraan ibsataniiru. Magaalaa Amboof Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad hariiroo addaa qabu. Magaalaan Amboo New York keenya jechuun kan beekaman Dr. Abiyyi Ahmad saatii harkaa isaanii ofirraa baasanii misooma Amboof gumaachaniiru. Deeggarsa beekamtii Dr. Abiyyi Ahmadiif hiriira kan bahan jiraattonni magaalaa Amboof aanaalee ollaam Dr. Abiyyi Ahmad gaachana Oromoo akka ta'anis dubbatanii. Noobeelii shillimaata kana argachuu isaaniitti hedduu gammanneerra. Kanaan dura itti hidhamnee, itti reebamnee, itti cabnee as geenyee har'a immoo waan garaa keenya, waan fedhii keenya, waan ummanni Oromoo jaalatu baanee addunyaa kana irratti isteediyoomii keenya keessatti daandii irratti oddoo argine irratti waa'ee isaa faarsuu danda'uun keenya waaqaaf galataa jenna jalqaba. Waan hojjetamee hin beekne hojjetee addunyaa kanaatiif keessumattuu Itoophiyaa irra darbee Oromiyaa irra hundarra darbee addunyaa kanaatiif waan guddaa waan hojjetee badhaasa waan argataniif isaaniif galateeffachuudhaaf hanbeerra. Dr. Abiyyi kan kana nu qaqqabsiisee alamii kana nu qaqqabsiisee daa'imni keenya ishiin dhumtudhuma jalaa baate dhiigni ijoollee keenyaa kan dhangala'e dhangalama jalaa baate kana nu qaqqabsiis Dr. Abiyyi lammaa magarsaa guddatanii of kalanii nu haa jaalatan isa jaalatan. Imalli Dr. Abiyyi Ahmad waggaa muraasa keessatti taasisan injifannoon galmeessan boqool nu qabachiiseera kan jedhan jiraattonni magaalaa Amboof aanaalee ollaam gammachuu qabanis ibsaniiru. Uummanni Oromoo si duukaa jira, uummanni Itoophiyaa si duukaa jira, uummanni addunyaa si duukaa jira. Jabaadhu duubatti hin deebi'ini. Kallattii kamiinuyyuu si duuba kee jira. Si jaalanna. Kana caala moo'ii, kuma moo'ii jechuun hin barbaada. Mootummaan kun mootummaa dhugaadhaa, mootummaa dimokiraataatii, mootummaa sirna gadaallee deebisee haaromsuu danda'u biyya keenya keessatti jedheen ayyaana. Dr. Abiyyiitiin guddaa galatoomaa akkasuma baay'ee isin jaalannaa hojii keessan akkuma duraatti kan kana caalutu itti nuuf fufaa namoota isin caalan irree nuuf oomisha biyya kana keessatti nama aangoo kana isin harkaa fuudhuu danda'u jedhee isaaniif ergaa koo dabarsa. Biyyoonni Chaayinaa, biyyoonni Ruusiyaa ija babaasanii afaan bananii isanni dubbatu waan dhaggeeffataniif nuti immoo nama keenya jaateef baay'ee bakka waaqa gaditti isuma qabna yaa waaqa oolchii nuu bulchii jenna waan biraa waan jennuun qabna. Kaayyoo Dr. Abiyyi Ahmad qabannee fuulduratti ni imalla kan jedhan bakka bu'aan kantiibaa magaalaa Amboo obbo Tufaa Abdiin badhaasni Dr. Abiyyi Ahmad kan uummata Oromoo ta'uudha dubbatanii. Badhaasni kun kan qeerroof qarreeti. Badhaasni kun karoora